Son corre terminando fe. Al mukabata biya biya sejurutu. Manta bandis. Nanti bisa malu berbina. Abanja. Lagi serimi. Hali terubne sih rakisawan tuevi. Karena kesa tiga wari kore lemar mati karga cudan dani. Namun lemar jamir manam bayar gara-gara garupe. Bagi saya ko pesan nama kuma nama ni ada betul bahasa dedi kalau negara mau kosa di sana berakoni itu apa sahaja ini kisi bandar sih dari pecum berbad malif segala nama makam orang kaya pada kalau yang dulu mana jenama sering nggak tahu aku manja cat berarti galmi sekade हाँ तो उगर वाली कुत्ता रोक सके ऐसे पूरा त्यार मना बिते ने तो मुर्रा इंजमान नॉन गम्मा दी गनर गन्ने उन्हें गम्मा नर गन्ने खाना सिर नब्बाई रे बुमने अब्बाई रे ब्रा ओलिम्बा सिर नब्बाई रे बामने बिया करी का मुझे नहीं हम सिर बाबा दिल की अब्बाई रे दीने खालगा तो को दीने खालगा ब्रल्ले अक्का मुर्रा वो बर्बाद अक्का सीने दी Bersumma di kau kan kemun nanti kan juga kau sudah sirne di jalur berbacis. Apa yang lebih maharan? Murat tol baudah, masalah tol badus, masalah senjalabu sudah. Modumma umat ada bukan. Nama simbra orang yang berbeda ini. Wang kesa tu orang berbeda ini. Ozat tersinggenya kan abu. Wani kutan bulat tiar mana kesa. Bulan no injimanne. Omani kenya. Ganda isin keessa dhuftaniifi Finfinnee isin keessa dabartanittillee mootummaa uummataa yaadu bakka booda naatoo uummataa qaban filachuu qaba kanammoo akka godhuuf filannoo addaan irratti sirriitti hirmaachuu danda'uu qabna jechuudha. Wanni ani isitti dhaamuraadhu keessattis Ameerikaattis Kaanaadaattis deebi'ee Oromiyaa hunda keessa deemee wanni ani himuu deemu maali? Kan qabsoofne Rakko roga hundaan cunqursaa nutti fide keessaa bahuudhaaf qe'ee keenya irratti lafa keenya irratti bishaan keenya irratti malkaa keenya irratti albuuda keenya irratti abbaa taane hojjannee hiyyummaa keessaa bahu bakka bara baraa keessaa bahuudhaaf eenyummaa keenyaan oromummaa keenyaan adamsamnee ajjeefamuu hidhamuu salphachuu osoo hin taane kabajamnee ollaa keenyaan wal kabajnee waliin jiraachuudhaaf kana gochuudhaaf ammoo Akka zabana naftanyaati alagaan qe'ee teenya irratti qawween dhufee akka nu bulchin akka zabana wayyaanetti jallaaf hattuu nu keessaa baaten ilma haati abaarten dhiitama nusaamaa orma qallabaa itti fufuun barbaannu jechuudha wayitti barbaanna kana kanaaf akkuma qabsoofne ummata keenya sirna wayyaanee jalaa baafnetti akkuma qabsoofne sirna abbaa irree waggaa 50 dhibbaaf nu nyaachuudhaaf Kopaa turre hagam sine ubirraa galchinetti ammallee qalbii osoo hiriin osoo qoqqoodamin tooftaadhaan masakamaa tokkummaa keenya cimsaa saffisaan bilchinaan jala caala filannoo nagaya kan dimokiraatawaa gaggeessine mootummaa Oromoo Oromiyaa kan naannoo keenya qe'ee keenya nuu bulchu mootummaa dimokiraatawaa Itoophiyaa kan nullee qooda keenya keessaa qabnu sabab sablammiin biyya saniitis qe'ee isaati irratti ofii nu bulche Itoophiyaa walii galaan immoo akka bulfannu nuuf ta'u dhaabbachuu barbaannaa jechuudha. Kana gochuudhaan maali wanni eeggamu? Wanni naamusa keessanii har'a dinqisiifadhuuf maali? Isinitti himuu? Jeequusitti beekna takka quba takkaan dhaabnee biyya san Finfinnee hafuura kunneemi. Nuyi warqeerroon Oromoo, nuyi qeerroon Oromoo. Nu qabsaa'onni Oromoo, nu uummanni Oromoo qawwee takka osoo hin caalamin qawweedhaan caalamne humnaan caalamne maallaqaan caalamne dippiloomaasiin caalamne osoo isaan taankiidhaan bo'anii hafuura itti kunnee ofirraa kan gaggeessuu dandeenye sammuu keenyatti fayyadamneeti tokkummaa keenya cimsanneeti naamusa keenya cimsanneeti jechuudha. Naamusni keessanii anarra arge waan guddaadha. Galmi sun xiqqaatee hin seenne jettanii odoo jeequmsa uumtanii jiraattanii walga'iin sun isin hafa kunillee silaan godhama. Osoo isin wal loltanii
poolisaan oda walitti buutanii walga'iin sun godhamu jechuudha. Isin garuu ganama hiriira gootanii hiriira irratti garuu waan Oromoo Oromummaa faarsa waan walqixxummaa bilisummaa faarsa malee waan saba biraa xiqqeessa osoo hin dubbatin galma dhaqxanii galmi isin hanqannaan xaarii keessanitti osoo naariin warra qindeessanitti osoo naariin oomsitanii ayyaayya ammoo sirriitti isiitii jaban argatiin reedduu guddaan kanaaf akkata kanaaf naamusni isin agarsiiftan sun tana baay'eetti isin faarsuuf miti kan hin jedhu isinitti himuu geerru hanga isin naamusa qabaattanitti hamma wal dhaggeeffannetti abbaan fedhe abbaa irree ta'uu hin danda'u biyya takka jedha. Abbaan sirna du'aa Minilik barbaadu wajjin du'ee achitti itti gala malee Oromiyaa irratti hin deebisu lama jedha. Amma booda qeeteenya irratti abbaan nuu kan ta'uu akka dandeenyu sabaaf sablammootaan osoo waliin dhiibin osoo waliin dhidhiibin osoo waliin tuffatin osoo waliin shellakatin walqixxummaa kabajaan kan jiraachuu dandeenyu naamusa cimaa akkanaatiin jechuudha. Tokkummaa cimaa akkanaatiin akkanatti walitti dhiphattanii waloositanii osoo waliin ciniinfatin deemuun kuni dhugatti isiniin boonu maaliif beektu miidiyaa jalaarratti waltajjii jalaarratti akka fedhe qooma dhadhee kanan dubbadhu wattaadara miliyoona meeqa waan qabu miti ummata akkanaa ummata tokkummaa qabu qeerroo naamusa qabu ka onnee qabu onnee isaa immoo bakka hin taanetti osoo hin ta'in bakka taate qofatti hojiirra oolchu waan hin qabuuf jechuudha. Kanaaf hedduu namoonni kana galtooma. Amma naamusa guddaas waan gootaniif hedduu waan na gammachiiftaniif hireen jara kaanii kenniniin kennaa jechuudha. Hireen jara kaanii kennu namoota muraasaaf gaafii akka gaafatan hiree isinii kennee gaafii sanarratti yaada bareedaa wal barsiifne adda deemnaa jechuudha. Kanarraa hubattuumi? Kanaaf namni gaafii gaafachuu barbaadan harka baaftanii na kennaa isin garuu dubbata godhe biraa. Harka qofa afaanii miti. Harka qofa. Boleh sekian. Haji. Izinnya di mana tak terang tadi kan? Kami dah mau asero. Abang orang jual, orang unjuk dagai kamu. Aras jalan ni sebelum dagai kamu. Karena template harus das gambar jasrati kalau saya jadi sila itu ani saya kami dulu kilometer itu ke dibbar mana malle dulu itu sagale pakai saya itu sagale pakai ini lah saya itu ko lagi jiran tadi mana agora agora mau sa Faransa itu gambar itu apa akan itu musim itu dalam setiap hari sudah ada jadi baju berbeda ibu nama. Ayah kalau doni harga kok. Dalam dosen negara kita Galatoma sendiri. Akkasumas sillee bakka rabbiin nagaa wal agarsiise akka gaafii nama tokkotti akka ani gaafachuu gaafii kiyya jechuudha. Qophii haala biyya keessa deemu kanatti isin warri karaa biyya arabaas ta'e biyya keessa deemtan ni beektan. Nama waa harka hin qabne abbaa arginutti dhufee boochisa arabuun mucaaltiitii miti karaa bakka hundatti kan boochisaa turte kan usaamaa turte kan tumamaa ture jechuudha. Biyya keenya keessatti illee waan akkanaa kanatu jira. Karaa keessattiin ta'ee karaa adda addaatiin uummata keenya waan kana maaliif akka uummanni kun yookiin hidhatan immootu yookiin immootu waan ofirraa dhoogganiin akka uummanni kun qabaatu maaliif waan kana irratti hojjennee ka jedhu gaafii kiyya galatooma. Sagalee dhumaatiin dhageessisan. Akan boltan Oromo. Jawari imbaga hamtu siti adan jala Rabbi sibase jedhan. Halkansan akkitti bulle nufi Rabbi tu beeka.
kanaafuu gaafitti dabra ani kan dhufe Faransaay irraayi waldaa community Oromoo hawaasa Faransaay irraayi namoota muraasa wal gurmeessine akkuma buleessi kiyya jedhe kiiloomeetira 1,200 deemnee dhufne. Nuti gaafa ati ijoollee warri mootummaa qabatee uummata keenya hin jabeessine jettees wayitii uummanni itti roorrisu itti baaneetiin itti iyyinee ijoolleen ilma abbaa gadaatiin nuti wal ajjeefnee aangoo walirraa hin fudhannu jenneetiin osoo heerri nu hayyamin aangoo nuti filmaata walii dabarsine jenneeni itti hiriira baanee achi jarri nu gananii san jedhan nuti amma akka Oromoo uummata Faransaay jirutti waan ati jette tana duraayyuu dhaamsa keetiin fudhanneetiin jira waan ati jette si jala hiriirraa jedhan lammaffaa bara 2018 keessa hin dhufa jettee sadarkaa sagantaa wal jalsi jala buunaan nu jala hafte amma ammoo qophooleetiin si eeynaatiin akka nurraa nafnee jedha dhaamsa Oromoo Faransaay irraa fideetiin hin dhufe galatooma. Carraa kana naagalluu keessanii jalqaba irratti qalatamaati. Anillee bilisooma bara Adaam jedhamaati kan dhufe akkasuma Faransaay irraa hin dhagama. Akkuma jedhan anillee kan dhufe Faransaay irraa yoom akkam xiqqaatu kiiloomeetira 2,300 achoon fageenya akkasii irraa dhufeetiin asitti keessatti argama. Dhufuu wajjiinuu isin wal arguudhaaf jireenya kootiifis riskii qabsiisee hin beektanii ciitii waliin keessa jiru hundi keessanuu riskii qabsiisee riskii isa keessa dabreetii biyya kana dhufeesin jechuu barbaadeeti. Kanaaf gaafii biyyattuu itti fuufu gaafii kiyya inni jalqabaa gaafii kiyya inni jalqabaa kan daaddaa jawaariidhaan gaafii inni jalqabaa ni gaafadhu qabsoo gama fuulduraa irratti amma ilaalcha qabsoo kennaa duraan fincila diddaa gabrummaa keessaa gara injifannee biyya teenya ofii kennaan ofiin of bulchinaa jedhutti ce'utti jira. Kanaan wal qabateetiin dhaabbilee siyaasaa dabalatee ati mataan keessan isi mataa keessan dabalateetiin tokkummaan jiru kan nuti sooshaal miidiyaa irraa dhageenyu dhala wanti qabatamaan keessaan jiru hagam takka jabaatee gama fuulduraatti tarkaanfatee abdii nutti solee hawaasa keenyattis abdii horeera. Isa tokko gaafii isa lammaffaa yoo injifanneetiin kataan taate biyyi keenya waa hedduun duuba jirti. Fakkeenyaaf isa ijoo keessaa saayinsii fi teekinooloojii waliin wal bira deemu irratti kaayoon isin barnoota saayinsii fi teekinooloojii hawaasni keetti injifatee ittiin deemuuf ta'u hagam takka karoora irratti nu qabdanii nu injifachiistanii gara fuulduraan tarkaanfachiistanii isin jedha. Galatooma horaa bulaa dagaagaa deebana. Oromooleen jireenya na buute. Ayyaa warra waraan gadiin kenna dura. Mana guuntanii tanii tasgabbaa'ame hedduudha tumi gabaa aannas roodha kan dhufe Hoolaandirraa. Egaa wanni bakka kanatti argamuudhaaf dirqamneefi akka hiree ta'ee obbo Jawaar nu biratti nu keessatti argamuu hin dandeenye sunis akkuma beektan waa'ee dhiphina yerooti. Inni dhufuu dadhabu ammoo nuti bakka inni jirutti deemnee isarra dhaabbachuun isa jajjabeessuun Jawaariif hamilee ta'uun Jawaariif hamilee ta'uun yeroo kanatti isa kana durii caalaa hedduu barbaachisaa fi murteessaadha jennee waan amanneef akkuma warra Faransaay nutis kiiloomeetirii hedduu deemnee bakka kanatti argamne. Kana ammoo waan guddaa goonee jechuun hin dandeenyu. Jawaariif kanaa oli osoo warra Hoolaandi dhufnee walakkaa galma kanaa guunnee hedduu nu gammachiisa ture garuu homaa gochuu hin dandeenyu gara fuulduraatti maal akka goonu irratti yaalla. Egaa wanni jechuu barbaadnu obbo Jawaar wanni hanga ammaa hojjette waan ajaa'ibaati waan beeknu waan nu boonse waan bakka kanaan nu gahe ammas ammoo akka carraa ta'ee qormaanni jajjabaan hunda keenya jira. Qormaata kana irra aanuu kan dandeenyu hooggana akka kee balaa saba kanatti kallattii kamiyyuu aggaamamuu ahoo dhaabbatee uummata kana sochoosee
wanta daandii irraa bahutti jiru nama daandiitti deebisu qabaachuu keenya kan arra hedduu nu jajjabeessu malee silaa akka haala biyya keessatti arginu akka jijjiiramni kun sarara gadhiisee karaa hin barbaachisnetti deemaa jiru silaa hedduu hamilee keenya qabatee garuu hoogganaa akka Jawaar Sabboonaa kan abdiin irratti gatamu qabaachuu keenya hedduu nu jajjabeesseera si wajjin jirra hanga dhumaatti nu dhaabbannaa asittis biyyattis waan uummanni keessirraa eeggatu beektaa sannuuf hojjedhu nuti ammoo waan dandeenyu hundaa sirra jiraachuu barbaada kanuma galatooma ulfaadha. Gaaffii lamaan qaba. Gaaffiin tokko qeeroon nageetu atis biitinis addunyaanis ibsitee jirti. Warri baalaadara wali qabamee harkata kan galma xiqqaa akkanaa keessatti wali qabamanii ashabaarii jaanii harkata kan shaqawanii ibsan kana akkamitti ilaalta? Kalamada ammoo waa'ee saatanaawi biyya guutuu saatanaa biyya teenya dhuunfatee jirti wal jaaranii galmee hunda keessa uummata Oromoo baasanii jiran kanoo akkamitti ilaaltaadha? Namni kana keessaafuu hedduu jabaatee jirti hawwan keenya gabbaa'anii waa gurguratanii hojii deemanii garuu dadhabanii jiran kanoo akkamitti ilaaltaadha? Galatu. Oke, gak bisa dikopang gak bang? Saya sih dah kagak. Kalau ada pilihan menurut tinjam tinjam juga, so pilihan menurut akan tinjam tinjam. Kalau kita kalau kita akan menurut tinjam. Kalau ada antara gradal dia itu attention kesan itu tu malu. Itu kesan jadi orang mungkin dah belajar kesan itu. YF Oromia tanya dia itu asal. Kalau attention yang kapten gradal itu malu pakai dia nanti sudah biasa. Hasil apa? Bersegenap parti malu ada. Kamu mana galcum? Ani gaaffii lama qaba. Akkuma jarri warri deggerraa yaada kaasan yaada addaa qaban jechuudha. Yeroo naannoo Amaaraatitti laga Xaanamoo laga Baarii jedhan san ilmaan Oromoo naannoo Oromiyaa irraa kaatee achitti bishaan san keessa cambaa san guurraa turte aramaa san. Amma magaala Hara Dambal ka jedhamu san keessa dhaladhee amma magaala sanii dhufe harri Dambal suni waa lama miidhamaa jirtu. Inni tokko keemikaala sheer Itoophiyaa ka jedhu sun keemikaala wayiiti jira. Keemikaalli sun achitti faca'ee Jawaar illee yaadataa yeroo Adaamaa dhaqesanii warri Adaamaa baayineerii dalaganii ijoolleen magaala Baatuu irraa dhuftee itti himtee jirti. Dhimmi sunillee achumaa calise guyyaa sanii ala waa'ee magaala Baatuutti deebi'anii haasawanii hin jiranii jechuudha. Uummanni namni dhalatu qomaa ta'ee kun ilmi daddabaa dhabataa kun ka ija qabne kun ka harka qabne dhalataa sababa keemikaala sanii jechuudha. Warri qaamaan deemee dalaguun harki isaa kottaa'ee gala. Osuma jirru qomaa ta'aa jirra jechuudha biyya keenya keessatti. Inni lammataa ammoo الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد yaada kiyyan fidadha inni lammataa wanti jechuu barbaadu laga baatu keessatti cambaan jedha suni rama guutamee jira karaan bishaan ittiin argatanii dur lagni sun qurxummii horsiisan beekamaadha akka biyyattiitti jechuudha akka naannootitti illee odoo hin taane qurxummiin sunillee badee bishaan sunillee sababa keemikaalii sanii badee jira isa kana akkamitti ilaalta sibirallee dhufanii waan kana dubbatanii jiranii isaa kanatti maaliin yaadda jedha galatoo ayyega ko devinge namacha kadura wali faransa itu galatoma saya soalan di sini sebenarnya undang dene schedule baik tadi mau sampai akan demo lega jadi demo kalau hujung baik berjetamu kawa kalau lu nak kau sendiri lu kamu terlalu hujung probably February March case you can demo film lu dulu ya Allah wari faransa suara ulang suara dan lagi Amerika tis kan negara kanatis saya ini cuma baru aja negenya ada murawal kawade kai look wanni guddaan qawwee jechuun wanni guddaan caasaa nageenyaa cimaa qabaachuudha humni addaa oromiyaa humni nageenyaa oromiyaa milishaan oromiyaa meeshaan qabu yoo gilaanii qabaatan asan keessaan qabu maaliif mootummaa uummataa yaadu waan hin qabaataniif sirriitti filannoon kun waa hundan fuudhu garuu namoota waa furuu danda'an gara fuulduratti isinii bita mootummaan ummataan filame gaafi ummataaf deebisa ummataaf hojjeta sababa kanaaf waa'ee nageenya irratti illee waa'ee misoomaa irratti illee deebii warra amma kanarraa baay'ee eeggachuu dhufaadha namni biyyaatti dhiyaatu hin jiru gariin jallataadha kasalaa qalbii wayyaa humna hin qabu jechuudha humna akka horatoo barbaaddan filannoo kana irratti hirmaachuun baay'ee barbaachisaadha warra mootummaa amma jiruuf yeroo kennaa fi eeyyee jechaatiin ture san qofa osoo hin ta'in sirna ijaarree guutuutti diiguu osoo dandeenyu yoo diine paartileen keenya kuunidha waan jiraniif kuun biyyaala waan jiraniif waan bakka buufannu hin qabaatiniin haga bakka buufannutti haga waan bakka buufannu qopheeffannutti ce'umsa haa godhaniif murtiin ture maali murtiin ture ce'umsa waggaa lamaa tana geggeessanii waan gaarii yoo geggeessan ummanni oromoo akka haaraatti filata yoo geggeessin galateeffatee ammaanaa itti kenna isa irraa fuudhee hoggana haaraa filatee itti kennaa jechuudha kan waan walii kenna wandoo isaati iccitiin biraa tokko hin jiru amma akka filannoo hin qophooftan warri akka kiyyaa warri filannootti seenuu barbaadu hoggana haaraa barbaachisaa mootummaa haaraa barbaachisaa jennee deemaa jiru mootummaa haaraa barbaachisaa yoo jettan nu filattan lakki warri jirtu waa bu'eettan jara filattan jechuudha hamma filannootti oomsuudha hamma isaan humnaan hin deemnetti oomsaan biyya tasgabbeessanii gara filannootti deemu gaafa filannoo warri taayitarra jiru dhuunfaan isaa ta'u akka paartiitti waan waggaa 27 godhan dhiibnee fi jirraa waggaa lamaan hojjetanitti waan waggaa 27 nu irraanfachiisa yoo jettan korojoo reetanii filattan lakki waggaa lamaan kanatti waan guddaa hojjenne waan hundi jirree jettan immoo irraa fuutanii warra haaraatti kennitan kanumaaf jiran akkasumas kanumaaf jechuudha gara tokkummaa garootaatii fi jaarnoota hoogganni amma mataa wal jalan kaayanne ka amma adda adda fiigu sun abaarsa qaba homaa gochuu hin danda'amu dandeema rooroon amma dhufuuf deemtu aggaammin amma oromoo fi sirna federaalaa biyya sana irratti godhamaa jiru san arguu yoo barbaadde miidiyaa Itoophiyaa banadhaa laala televiziyoona Itoophiyaa reediyoo faanaa
wanta biya ala kana wandem warabon rabuye kerresin raboje amma kala bena wajah camdu buda kalra ka una ma orgu buda kurimmo abalu abalu tambaba an wani hiti bogala dun wajh marete jirra gara gorna wana dunjir bogala jitu kanap bifa kanan kanat jira rumarati masjid age sekajirru ekku gala toma masjid alle bu gala toma hawazni ajru bu gala toma dengada church tu waranne aras masjid tu waranne wanne ni simbol ummata ke masjid tani wanne ni simbol warri kristana badaskana gudda jarradda bidda warri muslima masjid gari akra tolfadda wal gaille kasatu barattani salanni wane gala juru umarat wanne ni sida mali hukumma ke sanjidda jalan ke sanjidda barnoda ancima khamman isrinja gaam media wal debna hettu gala doma isrinja lada amru jabar tani ero ka wal debna gala doma